Harka fuunee ashamaa kan jirtan kabajamoo daawwattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan BBC irraa kan isiniif dabru oduu arraantanaati. Oduu arraantanaa keessatti aanu kanatti isiniif dhiyeessina. Chaanaala keenya kana warri haaraa taatan subscribe godhuudhaan akka nu gargaartan gamanummaan isin affeerra. Namoota hedduu biraa akka gahus laayikii fi sheer itti roobsaa isiniin jenna. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratitti dubartiin deessee torbaan lamatti badii tokko malee daa'ima ishee waliin hidhamtee haala ulfaataa keessa jiraachuu maatiin dubbatan. Aadde Mimmii Muluu deessee torbaan lamatti siree ishee irraa mucaa dhiigaa wajjin fuudhanii waajjira poolisaa aanaa Gindabarat magaalaa Kaachiseetti hidhamte. Aadde Mimmii fi maatiin ishee kan jiraatan aanaa Gindabarat ganda Culluxxee jedhamu keessa yoo ta'an lafa baddaa qotatanii fi gammoojjii dheeda loonii qabu. Abbaan warra ishee obbo Garramoo Bahaa jedhamu gara gammoojjii dheeda loonii kana deddeebi'ee loon isaanii to'ataa turen. Caasaan nageenya aanichaa nama loon isaa to'achuuf lafa gammoojjiitti deddeebi'u kana waboo waliin hidhata qaba waan ta'eef garas marmaarii jechuun adamsan. Maqaa waboo kanaan na qabaniin ajjeechaa malee homtuu nan eeggatu jedhan obbo Garramoon qe'oo fi lagate. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Laaloo Assaabbii ganda warra jirruu bachoo iddoo adda addaa ulaa bakkee jedhamutti humnoonni mootummaa dargaggoota nagaa ajjeesaa fi hidhaa jiraachuu hawaasni dubbatan. Wiixata darbee ganda baadiyyaa aanaa Laaloo Assaabbii Arroojjii warra jiruu fi Aallee Uwwaa jedhamanitti namoonni nagaa adda addaa rasaasaan rukutamuun madaa'uu dubbatan. Jiraataan ganda warra jiruu bachoo dirree BC'dhaaf yaada kennee akka jedhutti guyyaa jedhame kanatti dargaggoo Dabalii Abbayaa namni jedhamu wiixata ganamaa waraana mootummaatiin daandii irraa qabamee bakka biraa geessuun eegaa ajjeesaniin booda humnoonni mootummaa uffata isaa irraa baasuun uffata isaa fidanii balbala mana haadha isaa irra kaa'anii darban. Waggoota afran darban keessatti godina Oromiyaa adda addaatti ajjeechaa lammiilee nagaa irratti humnoota mootummaatiin raawwatamu akkaan hammaachuu dhaabbilee mirga namoomaa gurguddoon dabalatee miidiyaaleen adda addaa guyyuu gabaasaa jiru. Addummaan bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u godinaalee Wallaggaa fi Shawaa afran Gujii fi Booranatti yakkoonni ajjeechaa fi sarbamsee mirga namoomaa daangaa darban humnoota mootummaatiin raawwatamu Amnesty International dabalatee dhaabbanni falmaa mirga namooma Itoophiyaa yeroo adda addaa ibsaatii turan. Rakkoon ulfaataa kun sadarkaa gabaafamuurra darbee furmaanni waaramaan garuu ammallee hin argamne. Ajjeechaan lammiilee nagaa irratti xiyyeeffatee Oromiyaa keessatti hammaatee itti fufeera. Ji'a sadaasaa fi muddee kana keessa ammoo haleellaan lammiilee nagaa irratti xiyyeeffate kun bifa jijjiirrachuun lafoo fi qilleensarraan hammaateera. Humnoonni mootummaa haleellaa diroonii bakka garaagaraatti raawwachaa jiraniin alatti haleellaa lafoo taasisaniin lubbuu qonnaan bultootaa fi ilmaan qonnaan bultootaa dabarsaatii jiru. Addummaan godina Wallagga Lixaa, Wallaggaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaa keessatti humnoonni mootummaa namoomaa nagaa daandiirraa mana barumsaa fi bakka hojiirraa akkasumas mana jireenyaa ofii fi manneen hidhaa keessaa baasanii galaafachaa jiraachuu maddeen DBC'tti himaniiti jiru. Muddee 3 bara 2015 jechuunis wiixata darbee aanaalee godina Wallagga Lixaa adda addaa keessatti yakki ajjeechaa humnoota mootummaan qabatama nageenyaatiin bobbaafamaniin hawaasa irratti raawwachuu maddeen himaniiru. Magaalaa Gimbii aanaa Laaloo Assaabii Homaa fi Ganjii keessatti waraanni mootummaa bifa of eeggannoo fi dirqama nagaa eegsisuu gidduu hin galeeffanneen namoota nagaa galaafachaa jiraachuu DBC'n odeeffateera. Muddee takka bara 2005 aanaa Ganjii ganda Birbir jedhamuu fi aanaa Homaa ganda Mataa Arbaa jedhamutti lubbuun namaa nagaa humnoota mootummaatiin darbuu dhaga'ameera. Jiraattonni magaalaa Finfinnee mootummaan nageenyaa fi tasgabbii manneen barnoota magaalatti akka mirkaneessu gaafatan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee tibbana dhimma alaabaa fi faaruu mootummaa naannoo Oromiyaa manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessatti fannifamuu fi faarfamuu wal qabate jeequmsa caasaan faannoo uumaa jiru irratti jiraattota magaalaa Finfinnee irraa walitti bahan wajjin marii gaggeessan. Qaamonni Itoophiyaa keessatti sagantaa siyaasaa isaanii mirga uummata Oromoo ukkaamsuu irratti baafatan kuma godinaalee naannoo Amaaraa daangessan irratti weerara bananii uummata fixaa jiran magaalaa Finfinnee keessatti akka faaruun mootummaa naannoo Oromiyaa hin faarfamnee fi barnoonni afaan Oromootiin akka hin kennamne jeequmsa kaasaa jiraachuu isaanii ragaaleen ni mul'isan.
Hokkora manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti caasaan faannoo uumaa jiru wal qabatee bakka bu'oonni hawaasa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee wajjin mari'ataniiti jiru. Qooda fudhattoonni marii kana irratti yaada kennaniin qaamonni alaabaa akka hin fannifamnee fi faaruu mootummaa naannoo Oromiyaa akka hin faarfamne jeequmsa uumaa jiran fanxaaliyyii Amaaraa maqaa sabichaatiin socho'anidha jedhan. Qaamoleen hokkora kana manneen barnootaa keessatti uumaa jiran waajjiraalee mootummaa osoo hin hafin hanga paartiilee mormitootaa irratti maddeeffatanii jiraachuu eeru. Kan biraa namni nuti dhaabbanneefillee yeroo duula filannoo kan duuka dhaabbannee akkamitti barattoota Oromoo soortan baay'inni keenya garasitti qisaase. Yeroo biyyoota alaa irraa dhufee kan biraa nu sooruu uummata bakka bu'uun paarlaamaa keessa taa'ee kana kan dubbatu dhagahuun nama qaanfachiisa. Magaalaa Finfinnee keessatti jimbinsa Oromoo irratti xiyyeeffatee adeemsifamuu irratti xiyyeeffannaan akka kennamu gaafatameeti jiran. Egaa kabajamoo daawwattoota keenyaa oduun arraan tanaaf jennee walitti qindeeffannee tanuma fakkaatti. Oduu biraatiin hanga wal agarruu nageetti isin jedha.